ما خناني سدوت كمتان مشغولة أكد لا قتاي مما كان دوغو جير ربي بكثني اللين جيني بكيني سلايات ثاني الليلة ربي حافظيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تهيّة وكجرتني النجي رحمني سنرها جراتو نموتو دعاين وتقول أوان الرقب الناس ندفنين تنما أما درتيس آشا وجينيس خنا وجينيس فيديو ما تنفمتو نمو نجرتني تسيدا كمال دكوبا إسيدتي دواغو دودايانا دوا إسي غونو خناس تسيداس أسباب نيتي أستي فولا خيسن درتي كاميرا خنيتو مدواداس غوني في أكنا موتو نو أركي بك جرور دعاين وتقوله yaadaanis nu deeggareetuma akkasitti du'aayee hoggaatti nu gootan booda dawaa tokkicha kana bira rabbii ittiin dabarsinii jettanii nutti gootan. Nama akkasii kanallee biyyaan baa keessa jiru namni biyya fi keessa jiru nagaa biyyaan baa tana keessa yoo nama dhukkube haadha abbaa yoo as keessaa qabaatanu haadha abbaan sanuu namarraa maqa. Hogguma ati fayyaa qabdu kana si jaallatee namoota si hojii qablee taphata malee. Namni hoggaati dhukkubsate ijaan silaalu ni takkata. Nama rabbiin nama jabaa sanuu rabbiin lafee isaa jabeessee jaalala namaa hanneefiitu akka warra nasruu kana faadhatti rabbii isaan umrii adeereessu. Inshaallah isaanis rabbiin tokkichini milkeessaatii akka obboleeyyan wajji dhalateetti bira dhaabbatanii du'aayii itti godhaa dawaadhaanis marraa takkitti yoo hidhanis isii itti jabaattee yoo hidhanis aashaanis akka nama ijoollee isiitti bira teessee nyaata afaanii guurtee fi ha nyaata kana fuutee fuula isii irrattis numa diibdu osoo ittiin aaraa fi kanaaf hin qabaanne maaliif yoo arree isittiin aareettee deebite irraa garagaltee du'aa san godhuu fi dhaabdee irraa du'aa san dhaabdee rabbiin waan nama muduu hin beekan. Saniifuu isaanis akkasitti rabbiif jecha if qabanii obbolummaa rabbii wal barsiisee wajji nyaatanii as ge'an obbolummaan teenya san akka hin bannee je'aniiti kana bira dhaabbachuu jiran. Takkasiitii kannaanis alhamdulillaahi rabbiin isii tana naa fayyifnaan guyyaa isiin hanqan takka if beeytee gatteesseen hojii haasoyte guyyaa sanirraayin waan isiin duraan irratti aartee kana taates jaayiza godhee lafa kaayee fi qopheessee taa'u jira. Amma isumaan nu wallaale malee harkatti illee itti hannuu ni dandeenya waan duraa badisan qabeenya isiin itti akkasitti hammaama arabaa jaleeyitee irra dhukkubsattee duraa baduu isaatiif irra dhukkubsatte san inninis qopheessee taa'uu ni jira. Du'aayii itti nu godhaa goltee aartii nasruunis asiin ammaan tana jawaadii bira diimee jira. Inninis jawaadiidhaas rabbi furmaata haa halluu fi isaanis hedduu takka rakkachuu jiranii isaan jii walumaan du'aayii nutti godha. Rabbiin mujrimtoota san harkaa haa baasuu jaa. Namni hoggaa rakkate kanuma nama dhiyaatu silaa nama fura. Amma nasruu malee hedduu namni nama fardeessu ni takkata. Isaan duraanis wajji ta'anii wal beekaniisi nakkoottu nasruu ji'eenilleen akkuma isin isa ergattanitti bakka isin itti ergattan san arraan tana itti kutee jira. Isa bira kutee jira. Yoo kam waatiquma maghribumaa fi kana yoo taate malee yoo turellee inni maghribaa fi kana geenyaan isa biraa fiidiyoo isinii maxxansa. Furmaannichi booda inshaallah ni dhufa. Kannaanis asumaa du'aa itti godhu jirra. Rabbi haa fayyisuu wanneeti. Jabaadhaa du'aayi nutti godhaa. Tana booda rabbiin ittiin deebisinii yoo mana haakimaa geessinee inni dhugaadha akkuma amma dura isinii himne mana haakimaa as keessatti namni dhukkubsataan ka dhibdee qaamaatiin dhukkubsate yoo taatellee wallaalchanii harkatta. Ammoo namni sammuu tuqamte as keessa hospitaala guddaadhaa jira manni haakimaa ka geessanii mana silaa maraataa fa'aatti haakiman. Geessuun naman dhibdu eega geessite deebitee nama keessan harkachuudhaatu sitti ulfaata. Nama sana harkachuu hin dandeessu. Dhayitee ijaanillee ilaallachuu hin dandeessu. Bakka tana dubbiin nu qabdeeti hedduu takka rakkachuu jirra. Isinis du'aayii nutti godhaa. Yaada keessaniin risaalaa jalattis yaada keessanii nu barreessaa wajji furmaata akka itti goonutti
rabbi furmaatatti nu haa godhu. Namni tokko obboleettii dhalaa wajjiinis ni dhalata. Tarraa dhalannees haati teenyaas dhalaadha. Namni rakkoo tana irraa hafuu hin danda'u. Isii tanarraa hin hafa yoo jette boru wanni akkanaatun si mudachuudhaan mala. Saniifuu waan akkanaa tana yoo wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannee Oromooti as keessatti waa takka hin qabnu wal malee wal bira dhaabbannee yoo akkasii wal jabeessine har'a isiin furmaata nuuf harkatti. Alhamdulillaahi amma du'aadhaas jaayiza gooneeti teenyee akkasitti isiidhaan waa xiqqoo shilim jee jidduudhaan isii shilimiin tun dhufnaaniifin anis akka viidiyoo tana booda maxxanfamtu isiidhanillee agartanii jechuudhaafin kaameraa kaayyadhee akkasi fuula keessan duratti as bu'ee jabaadhaa bakka jirtanii du'aa'ii nutti godhaa guddaadhaan akka wal bira dhaabbannee dhukkubsataa keenya wallaannannee akkasitti kan rakkoo keesseertu tanarraa ichi boo'u akka gooru. Ammaa kannaanis hedduutu akka mataan mashquula ta'e kaayaanii yaadaaf. Isiin tun maalirra geesse akkamuma ta'uu deemti yaa rabbii kiyya anaan maqaa fuuteeti maqaa kana asirraa natti aaruudhaani qabeenya isii kaniinan balleesse kana achi akkana taate ayyoo isiin kanaan waa taatu taate maqaan kiyya narraa illee hin haqamu ji'eeti hedduutu akka dhalaa gattaa'ee mimmaan akkana duguuggachuu jira. Rabbiin bakka saniin illee hin ga'ini bakka inni silaa yaadisan illeedha. Rabbi haa fayyisu. Rabbi karaa haa deebi'uufi. Tanaa filattuu dhukkubni wallaansa harkannaan yoo dawaa muka habashiifaa taate malee haakimninis hedduu yoo itti deemte lilmeenis waa takka namaan gootu. Dhukkuba sammuu lilmeen waa namaan gootu. Muka habashii walitti cafeenyeetuma dhadhaa fi waa cufa mataarra keenyeetuma dawaa goonaa fi asumaan nu faana turaa nu jajjabeessa du'aa itti nu godhaa namuutu